fedhiin keessan jarri lamaan akka geemii waliin taphatan yoo barbaadan deeggartoonni Abiyyillee leenca qopheessa deeggartoonni Jawaarillee leenca qopheessa ani Abiyyillee dubbisee Jawaarillee dubbisee walitti isinii fida. Karobe karobe maal karobe jalleessachuu godhate sheekaa fi hamzaalleen tokkoma quraana ofii buufattee karate sheekaa otoo guyyaa guutuu matuura uufu kalee lapheen buute na himan Caakuu fiddanii ija kootiin awwaalna biratti awwaal ofii kootii awwaallachuu koo fi baay'een isin galateeffadha. Itti aansee immoo haqa mucaa kooti mucaan koo gammadu turte waan itti badeen jiru. Egaa akkuma seensarratti dhageeffattan viidiyoowwan garagaraas qabadhee isin dhufee jira har'as walirra baranna waliin bashannana akkanumallee immoo wantoota nama gaddisiisanis walumaan react gochaatiif waliin turra jechuudha. Egaa YouTube chaanaaliin kun kan keessanii kan ammaan booda irratti bashannanuu dandeessan hojiiwwan babbareedoo ta'e kan isiniif qabadheetti dhiyaadhuudha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara naatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhufne hundi keessanuu baga nagaan naa jiraattan isin jedheetiin jira. Warroonni YouTube channel kana faaloo taatan immoo subscribe like share gochuu hin irraanfatinadha. Har'a immoo viidiyoon qabadhee isin dhufe hedduu takka isinitti tolti jedheetii yaada. Egaa warri bandara TikTok kun Jawaar erga gara TikTok itti dhufe irraa kaasee baay'een isaanii Dr. Abiy fi Jawaar wajjin taphachuu qabu jedhachaatiin jirani. So mee viidiyoo tana dhageeffannee walitti haa deebinu. Isinis yaada kennaadha. Yoo wajjin taphatan eenyutti mo'achuu danda'a? Mee yaada itti kennaadha. Amma viidiyoo tana dhageeffannu. Fedhiin keessan jarri lamaan akka geemii waliin taphatan yoo barbaadan deeggartoonni Abiyyillee leenca qopheessa deeggartoonni Jawaarillee leenca qopheessa ani Abiyyillee dubbisee Jawaarillee dubbisee walitti isinii fida. Acabcibu isinii walitti fidu walla walitti isinii fidu geemii beellamaa taphatan wallahi tanne silaa geemii bareeda laalla bara والله تلا جيمي بريدة الله سبحان الله وفجر لما ولنا جيمي بريدة جيمي الدنيا رات وقف الله الله برت راتيني أعوذ بالله قدي كربي لما ولدت روفي Korma lamaan tolitti dhufe korma kanneen lamaan keessaa eenyutu mo'attaniiti yaaddan yaada keessan komantii irratti naaf barreessaa osoo kan wajjin taphatan ta'e immoo eenyutu mo'attaniiti yaaddan baay'een keessan bar Jawaar jettanii miti garuu Abiyyitu mo'a maaliif rakkoon isaa maalidha miidiyaa irratti namni hojjetu hin bo'u waan ta'eef yoo ta'e malee miidiyaa irratti namni hojjetu immoo namni mo'uu danda'u yeroo hunda miidiyaa irra jirudha. So saniif yoo ta'e malee akkasitti yaadna meesii yaada keessanitti yaada nuuf kennu rakkoon qabu rakkoota kan qabu mee viidiyoo gara biraatitti haceenu viidiyoo itti aantu keessatti immoo kan ilaallu ragaxaa sheekaa gobbaa ilaalla sheekaa gobbaa kaleessa galgala namoota baay'ee ragaxaa bule. So ragaxaa beeytanii miti kanaan dura ragaxaa kanaan dura warroonni dargaggummaa keessa dabartan baay'een keessanii beeytanii garuu ragaxaa kanarratti yeroo namoonni gaggaariin beekumsa qaban dhufan dur isaan saalfanna garuu ragaxuun kun inuma jira mee ragaxaa kana dhageeffannee walitti deemna namoota baay'ee ragaxaatiin bule akkamitti ragaxaatiin bule kan jedhume hanga tokko isin bashannamsiifti waan ta'eef mee dhageeffadhaa. Karobe maal gora karobe jalleessachuu godhate kana maal kana naffida ayaan qabu kana biloo godhatoo naffide yoon ana boleessa maali jireeti karobe ta'u karobe sheekaa fi hamzaalleen tokkoma quraana ofii buufattee karate buusee miti garaatu jedhu Uumaa karaatee jira sheekaa gobbaa. Akkuma beektu simarratti haa karahu malee hambiraan jiru lakki. Sheekaa otoo guyyaa guutuu matuura uufu kalee lapheen buute na himan inni jiruun olii gaarii ta'ii du'aayii godhi. Obsodaa dhomma kunoo. Nutu isiifte amma sheekaa inni shaafidee karriira lulaa barabbiin nu erge. Kunne nu keessa gajjete wallahi amma menisha fida birri baay'anta tamatti kenne amma borgana mana yiti kuma di damate sanu gara nyaadduun hin qabu anu shoggoti bilooki laman tokkane takkan nu asfararra ibsana amma ki biteni tinta Hedduu dabalee jira miti. Torbe kana mana bulin bakka sheeka. Wallahi billahi
Ganama onni na keessa ajjeesee ribsishaa ishee kan barani wayita qamayee garuu marqanee galaan raammoyyuu rabbi ajjeesee rabbi na gaafate jedhee cammaa baafadhee gala kaasaan nyaata naa kenniti jaartiin isaa shuggutii xaraphiisa irra kaa'ee mee nyaata nyaadhamoo shuggutii sallaala onnee nu keessa ajjeesee shuggutii ijoollee wayita iidaa bidattee wannoo gootu saniin namas fararraa oolaa. So innis sadaa isaatiin kan ibsachaatiin jiru sheekaa gobbaa yoo galgala mana tokkotti galanii obboleeyyan jechaatiin jika jirani. So kanaafiyyuu galgala shugguxatti ilaalaatiin gara manaatti gala. Amma kanatti raggaxxee eessatti galta sheekaa gobbaa. Eessumatti galta lafuma kam dheeyta amma sheekaa sii qophaa'ee seega. Okay hanga tokko fataa zanaa isin gooti jedheetii wayyaatii fi raggaxaa dur takka nama yaadachiifti illee yeroo xixiqqoodhaan nuti akkasii warra raggaxaatiin guddanne yeroo sana immoo akka ammaa kanaa miti eebalumaan naan jedhe jedhanii tiiktookii miidiyaa kanarra fidanii kafarsan kan osoo hin taane warra gannee warra qanneetiin taphanna jechaadha zanaa fataa jechuun yeroo san hafee jechumaa fi jechuudha tana qabadhee kan isin dhufe mee amma immoo viidiyoo hedduu takka na gaddisiifte mucaan kun ajandaa samuuna kanaa taateetiin jirti kaleessa galgala immoo laayivii irra fidanii haadha ishee kan ganaa gadda keessa jirtu laayivii irratti fidanii qarqaaraanii jedhan warra tiiktookidha. Wantuma tiiktookiin kun nongoone hin qabnu bar ganaa isheenuu gaddarraan baane tiiktookii irra fidanii gaddisiisuudha kan qabdan sila gaddisiisanii nama tasgabbeessanii ergasii miidiyaatti fidan. Miidiyaa kanarra tiiktookii kanarratti fiduudhaaf ammoo tiiktokoroonni baay'een isaanii amma maalirra jira beekamtii argachuudhaaf wal dursa irra jiru. Wal dursa irra jiru kun maaf ta'e seera Oromoo keessatti bar nam tokko mana isaa yoo dheexe yoo gaddi itti galee nama saniyyuu ni tasgabbeessan miti akka nu beeknutti naannawa kiyyatti akkasi. Tasgabbeessanii haasaa ittiin baay'isanii suuteedhanii tasgabbeessan amma immoo qarqaaraa jedhanii guyyaa lammaffaa irratti laayivii fitan saniyyuu wal dorgommiidha jedhan wal dorgommii eenyutu waraaba kan jedhu wal dorgommiidhaan akkasitti qarqaaramuun hin ta'a wal qarqaaruun bar afooshee keessattuu ni jira maal jettanii naannawa keessanitti waldaa jettanii waldaadhaan ni jira bar. Iddirii keessatti jechuudha iddirii keessa ni jira iddirii keessatti bakka iddiriin tokko nam tokko yoo boqate qarqaaruun ni jira. Maa qarqaartanii TikTok irratti wal geessanii hin finne mee viidiyoo tana ilaaladha hedduu tokko xiqqoo isii aadaa safuu biyya keenyallee cabsiti waan ta'eef aadaa Oromoodhaa ni cabsiti keessattuu wanti akkanaa kun wanta hin taane gadda irra jiran isaaniyyuu isaan gaddisiisuudha kan qabdanii mee viidiyoo tana dhageeffannee walitti adeemne. Caakoo fidanii ija kootiin awwaalna biratti awwaal ofii kooti awwaallachuu koo fi baay'een isin galateeffadha itti aansee immoo haqa mucaa kooti mucaan koo gammadu turte waan itti badee hin jiru nan rakkadha jettee waan natti mattee hin jiru ani hin beeku sababa isheen akkas of gootee fi ani hin beeku waan ta'eef sana baruun barbaada haqa sana dhugaa jiru sana baruun barbaada jechaa jiru kanaafidha kan isaan dhufanii tokko uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kana galateeffachuufidha kan isaan gara miidiyaa kanatti dhufanii lammata immoo haqa mucaa isaanii akka barbaadamudha jechuun haqee mucaa koo maal akka ta'e maaf mucaan koo akkas of goote kan jedhu fidha kan dhufanii kanumaadha isaan xumuraniiru isaaniin geggeessu. Yaada barbaadan ilma keessanitti madhaati inni sabatti isinii dabarsuu hin danda'a. Yaada garaa keessanitti isin dhukkubsaa jiru tokko lama jedhaati dubbatadhaa isin dhaga'aa jirraanuun. Daldalli kanaadha. Xiqqoo ishii tasgabbeessanii hamilee ishee tasgabbeessanii haadha kana wanti qoratamullee qabu yoo ta'e karaa seeraatiin akka qabamu. Wanti qarqaaramullee qabu immoo isin laayivii irra dhuftanii qarqaaruun osoo jiru ishee ganaa gadda irra jirtu gadda isheetu himmaan isheetu xururratti hin finne. Asirra fiddanii qarqaarsa goonaaf sababa jedhuun dhageettii miidiyaa argachuudhaaf warri shawaa baay'istan kun gaa'is isin hin ga'u ni gaabara ni ga'a. Mee asirratti barreeffama kana waliin haa geennu mee dhaggeeffata kan koo. Asirratti barreeffama kana hedduu tokko dasna jedhee murtoo guutuutu barreesse. Baay'isoo barreeffama kan koo waan ta'eef anis osoo barreesse haala kanaan barreessa waan ta'eef. Dhugaa rabbii bara kana akkam keessa jirraa jedha. Bara kana akkam keessa akka jiru gaafiiti ta'e. Kan dhalli namaa garaa walitti jabaatee sadarkaa kanarra gahe. Intala kaleessa of ajjeeftee awwaalamtee osoo guyyaa sadii hin bulin osoo maatiin isiitu gadda hin sabbarin dhugumatti harmee boonii gargaarsa jedhanii osoo imimmaan irraan qooriin laayivii tiiktookii irra fiduun kun sirna gadaaf heera Oromoo keessaa kan dura turee jira. Ani maatii booniitiin homaa hin jedhu namoota filoo fi laayikii giiftii barbaacha harmee intala ofii dhabde laayivii irra fideen safuu yaa biyyaa jedha. Kaleessuma jira kun uummata keenya maal doonatu dhufaatiin jira bara kana keessa. Ana baay'ee na gaddisiise.
gadditee imimmaanuu xuruurrattee hin finne live irra fiddanii laayikii fi foloo barbaachuu dandeetti akkanumallee beekamtii barbaaduudhaaf ishee qalbii ishee cabee jiru garana fiduun akkami qarqaarsa yoo ta'e uummanni Oromoo miliyoona ni qarqaara naannoof tumtii sunuu ni qarqaara ni beekna nama akkanatti miidhame naannoofni sunuu warroonni jiran ni qarqaaran even Oromoo bal'aa dhiisaati garuu yeroo fiddan ammoo ammaa miti boodarra sila amma shwaa wal dursuudhaaf jecha miidiyaa irra fidanii akkanni kun seera gadaa Oromoo keessatti immoo wanti kun akkamitti ilaalama amma asirratti waa kaasuu barbaadeetan dhaggeeffattoota kan warroonni na daawwattan TikTokii fi miidiyaan hawaasaa kun seeraa fi aadaa Oromoodhaa sirna gadaa Oromoodhaa dimokiraasii jalqaba addunyaa kanaati jennee kan akka ifaatitti qabannu cabsaatiin jira asirratti abbootiin gadaa abbootiin biyyaa maaltu ta'amuudhaaf deema qaamni seeraas kana akkamitti akka hiikamu barbaadan yeroo baay'ee safuun uummata keenyaa ni caba argaatiin jirra. Miidiyaa kanarra wanta galakkifamu wantoonni kunniin ittiin bulbaata addaa barbaada amma maaliif sooshaal miidiyaan kun amma xiqqoo isii cimee jira waan ta'eef sirni gadaa keenyas xiqqoo isii cimuun murteessaa miti waan jedhu akka gadaatitti immoo wanti kun akkamitti ilaalamaa akkanatti laayivii irra fidanii akkana gochuun kun akkamitti kan jedhu nuufis gaafiidha isiniifis gaafii akka ta'e nan beekaa yaada keessan koomantii irratti naaf kaa'adha wanta tokko akka isin hubattaniif barbaade asirratti immoo Alexi Taayyeedha kan barreesse dhimma mucayyoo kanaatti wal qabatee haa ilaalu. Viidiyoon booniin of ajjeesuuf akka deemtu maxxansite TikTok isheerraa haqameera. Eenyutu haqe? Maaliif haqame? Eenyutu duuba jira? Qaamolee seeraa dhimma kana qabatanii jirtaniif akka yaadannootti qabadhaa. Yoo isin qabachuu baatanis nuti qabanneerraa haqni haqa siyaasni siyaasaa jedha. Viidiyoon baay'ee TikTokii akkaawuntii ishee hedduu guddisaatiin jirtan egaa ishee lubbuudhaan dabarte nama yeroo jirtu tiriit gochuu hin dandeenye TikTokiin isaanii gaafa du'e hedduu dabala gaafa namoonni darban filoowarri isaanii ni dabala kun waan jiru garuu maxxansisuun maaliif ka'e anaafis gaafiidha akka kiyyatti garuu immoo maxxansisuun ka'uun akkamitti ilaaltan yeroo hunda mucaan sun abbaa manaati achirratti viidiyoo san ilaaluu dhabuudhaaf illee barreessuu danda'a san garuu qaamni qoratu haa qoratuuti garuu wanti kun ajandaan bal'isina uummata Oromoodha wal miidhuudhaaf asirratti ajandaa haaraa uumtanii ittiin daldaluudhaaf ajandaan bal'isina an kana hin jedha qaamni seeraa waan qabate waan qorachuu qabu haatis wanta mamii qabu yoo jiraate naannawa sanarra qoratamuu ni danda'a miidiyaa irra fiddanii garuu nafarsinaadha wanta hin taane hinaaseenaa wanta irraa hin beekne hinaasainaa isiniin jechuudhaa fi kana kan isinii fide jechuudha egaa inni biraa immoo kan na gaddisiisu isheen kunis boonii of ajjeefte naa wayyaa jetti afaan Amaariffaatiin mee dhaggeeffadhaa. አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ ሰው ወዶ አይደለም ራሱን የሚያጠፋው ሞትም እረፍት ነው። ወላሂ ቦኒ ትክክል ነገር ነው ያደረገችው። በቃ ኖሮ ከመሰቃየት ሞቶ መገላገል ይሻላል። ስሪ ጎቴ ሞኒ እንጀሳት እንጂ ወላሂ ጅራተኒ ተሰቃየውራ መገላገል በቃ ፍጣቹ ወያ ኖሬ ከመሰቃይ ሞቼ መገላገል አማ አና ኢሰና ሀዊሲሴ መገላገል ጅራዴ ሲቃይ ከን ኮርጉራ ዱኤቲን ቦቀቹና ወያት ኢሼን ኩዲስ አጃኢባ ኢሲ ወሪ ፈያ ቀብደን ጉቱ ቃማ ጉቱ ቀብደን ጅሬኛ ጋሪ ፈያ ኢሲኒፍ ከኔ ጅሩ ኢሲኒፍ ከኔ ቀቤኛ ዳቤ ዲራ ዳቤ mana dhabe jireenya qabeenya saamame yettanii of ajjeesuudhaaf fiidan kun warroonni akkasii yeroo of ajjeesuudhaaf akkana seettoo of godhuudhaaf tattaafattan moo miidiyaa maaf tattaafatartan kan jedhu san isiniif dhiise isa inni yeroo akkas jettan isaan akkanaa hoo maal jedhu mee viidiyoo tana dhaggeeffadhaa mee viidiyoo tana sirratti ilaaladha luka lamaanuu qabdu ilaala mucayyoon kun ሜርሲ ያው እንደምታውቁት ገሩ ጅራቹudhaaf akka isheen itti tattaafattu ilaaladha እሷ ባለችበት deemuudhaaf ነው isin fayyaa qabdan ብዙዎች አርአያ የምትሆን guutuu jirtan qaamni isinirraan irraan hin dhukkubsan garuu isheen kun ammoo luka lamaanuu qabdu luka lamaan hin qabdu garuu artifishaalaan deemuudhaaf tattaafatti ajaa'iba natti fakkaataan qaama guutuu qabdan fayyaa isiniif kenne rabbiin galateeffattanii jiraattan karaa gaarii irratti yaaddan dhiira dhabe jettanii saaxoof gochuu sanoo dhiira bara kana saaxoof gochuu qabeenya dhabeef saaxoof gochuu kun maaf barbaachisa ammas nama baay'ee dhabuudhaaf deemna shamarran baay'ee dhabuudhaaf deemna indoom shawaan kun ta'eef jira barri kun bara dhumata innaa yummata keenya mee rabbi nu haa baraaru waan hundaafuu rabbi nu haa baraaru namoota akkanaattu jira
namoota qaama dhabantu jira jechuudhaaf kana isinii fide. Viidiyoo itti aantu keessatti immoo waan tokko hin ilaalla. Akkamitti uumaan kun nama fokkisuu akka danda'uu fi akkanumallee uumaan nu kenneef galateeffachuu akka qabnuu fi guyyaa itti immoo rabbiin kenna uumaa kaleessa ittiin nu uume kan fokkisuu irraallee gara gaariitti nu jijjiiruu danda'u mucayyoo kanarraa bara. Mucayyoon kun ilkaan ishee akkamitti akka fokkatu yeroo jalqaba ilaalaadha. Ergasii immoo artifishaal hojjetamee fi akkamitti akka isiin bareeddu ilaalaadha. Ajaa'iba na ta'eeti. Isa jalqabaa ilaalaadha. Isa ammaa ilaalaadha. ይህንን ቪዲዮ አጋጣሚ መጥቶልኝ ነበረ ፎር ፔጅ ላይ ቀጣይ ደግሞ ዛሬ ቪዲዮ ሲመጣ በጣም ነው የገረመኝ ምን ያህል የሴትይቷን አናስ አኩማ ከንኬ ሄዱ ተኮ ናጃይብሲሴ የሙጨዮን ኮን እንደ ቀልድ ምን ጉርቱን የሰውን መልክ እንደሚቀይር ተመልከቱ። እንግዲህ ስለገረመኝ ነው የማስታወቂያ አይደለም። ምናልባት ከፈለጋችሁ ደግሞ እጋ ከራ አልተኮ ተኮ ኦማምኔ አልተኮ ተኮ ከራቲ ነመ ዚሮ ሊናንዳ ገሩ ሙጨዮን ኮን አከመ ከቶርተ jalqaba argatani ergasi immoo qaddoti gana ilkaanii guutuun godhamee fi booda akkamitti akka isheen bareeddu argitaniitiin jirtanii kan jedhudha. Warri keenya immoo kan baargamaa wallagga keenya jechaaru mee dhaggeeffadhaa viidiyoo tana. ነው ራያ የማን ነው? የአማራ። አሁን ነገ በአማራ ትግል መተከል የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ወለጋ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ደራ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። አዲስ አበባ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። ኢትዮጵያ የማን ነው የሚሆን? የአማራ። እና የአማራ ውስጣችን የሚመለስ እንደ ወደ ምኒልክ ፓለስ ገባል። አሁን የአማራ ሙቭመንት ሚሽን ወደ ምኒልክ ፓለስ መግባት ነው። Wallagga kaneenyu kanamaara Addis Ababa kaneenyu kamaara akkami dubbiin tun uummata keenya isin walitti duultanii isaanillee isin duulaa jiru akkami ni obsinaayi. Teedii Afroollee akkanumallee ni baasee jettan muuziqaa tokko ani hin dhaggeeffadhu beeytanii warra garasii kana warra soddaadhanii. Haa ta'uutii garuu immoo deebii bal'aan deebisinaa fi tokkummaa keessan cibsaa jechuumaaf viidiyoo tana isiniif waraabe. Egaa kanarraa asirra xumuree jira yeroo itti immoo viidiyoo biraatii fi akkanumallee viidiyoowwan isin bashannansiisan isin gammachiisan irraa barattan akkanumallee qeeqata garagaraa of keessatti qaban isiniif qabadhe isiniif dhiyaadha. Warroonni yaada qabdan koomenta irratti yaada keessan naaf kaa'uu ni dandeessanii. Kanarraa asirra xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaloo taatan subscribe, like, share gochuun irraa fatanadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii wal argina akkasitti nagaa hannaa jiradha.